started breaking the law. Cubbuu jechuun yakka jechuun cubbuu jechuun seera waaqayyoo cabsu. Ijoolleen seera waaqayyoo kam cabsite? Okay, dhaggeeffadhu gaasii deebisa. Deebisa kanarratti ifuun cinqitu. Ifin cinqini deebisii deema. Maalin ani ilma ifaati bar. Ilma ifaati. Ifaa keetiif dukkana keessa hin jenne cubbuu jechuun cabsuudha. That's right, according to the Bible. Si deebifna. Si deebifna. Dhaggeeffadhu. Qilleensa gurra nu cabse. Qilleensa gaafi nu deebisa. Ini ano hojiin deemaara lallaban deemaara na tokko hojii malee Lallabni waan akkasii lallabni nun lallabi. Karaarra dhaabbatee lallabni. Qooyeeran. Iran wajjin haasawa Phaawulos ni hin deebisu kun deemata kanumarraa lallabi. Shimammaa kana gaafadhaa ustaaza. Poolisii kanumarraa eebaa gurbaa kana. Nan deebisa. Waan siin jedhe dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu suufa hidhatanii karaarra ce'uun gartee beekumsaa miti. Dhaga'eera. Maaliin siin jedhe? Maaliin siin jedhe? Dhaabbadhu. Hin deemi yeroo tokko. Aandee dhaabbadhu hin deemini dhaabbadhu yeroo dubbatu. Ishi ande waan jedhe nattes garagal guddisa nattes garagal aboo dhaabbatu miilaan just stop one second lubbuu baay'een badee gaara maaliin dhaabaddan lubbuun badde takka jirtu atiin badee malee atiin badee siitu atiyyuu quraana gatiin baafne quraana gatiin baafne gara keessa keessee arrabsoo dhiisi. That's a fact. Natti as garagali. Rifeensa keetu mul'atu. That's a fact. Natti dhaabbatu kan arrabsoo mijaala. Yesuus kan keetu waaqayyo sayxaana usuute itti haasaa itti lallabe. Wangeelli uumama hunda sareetti jaldeessa lallabaa jiraatu. Uumama hunda wangeela mee dhaabbatu. Wangeela du'aa qaba. Ustaaza. Maali wanti fayyaan qabdu? Maali qabu biyya faranjii keessa akkana. Hiraani wajjin dubbadhaa Dem. Fadi ati akkuma baddee Oromoo keessaa badde. falmattu miti Hiraani ol. Dem. Anaanin badde waggaa guutuu kiristaana wajjis waliin galu garee wangeelaatti wajjis waliin galu kun ho'uma akka nama Yesuus ma jedhe. Ustaz supermarketii deemaa jira inni supermarketii deemaa jira intana ambata irra qaruuraa bitadhu qotto. Quraana gatiin baafne bugatti gola keessa Istanbul dhaggeeffadhu yeroo tokko dhaggeeffadhu koy dhaggeeffadhu jechuun nama tokko wajjin walii galtee kan gootu walii galtu wal dhaggeeffachuudhaan malee iyyuudhaan miti. Wallahi kas dadhabne kam goon. Kanaaf dhaggeeffadhu ati amma gaafii kiyyallee naan deebisne ani kontala kiristaanaati gaafii si gaafadheera erga daa'imti takka garaadhaatii baatee cubbamtuudha jettee kana sii fudhachuu hin danda'an. Dinqeenuu kiristaana yaa boontu kiyya. Dinqeenuu kiristaana. Koy silagaa atiyyuu hin iyyitaa akkamitti wal hubannare gaafii kosnaa deebisi gaafii sirrii. Dura namni wangeela labu fayyaa ta'uu qaba normaal sa'u ta'uu qaba. Fayyummaa koo simini kan beeku. Fayyummaa koo simini kan beeku. Namni deemaa karaa rakkannaa soo bar sareenuu dhaabbattu hin dhaabbatti mee dhaabbadhu mee maaliif yooman hojii dhabe akka kee hojii malee taa'ee lallabaa waan sobaa dubbachaa oolu bar. Okay maal lallabu jirtati. Lubbuu kuma lama. Lallabachuun hojii miti yaada isa wallahi namni lama kasi dhaggeeffatu jiru soba mee nama lama kasi dhaggeeffatu isa jedhama sasiin nama kuma lama oltu na eegaera nama kuma lama oltu na deemaa deemu please carraan kennina fi akka inni jeeku bira nama jala baasaa jira. Tole si deem rifeensa mana firaa ciriyate rifeensa waggaa 50 agartee irraan dhiqin kan. Eega dhalatee rifeensi isaatu cubbama irraan dhiqu. Wallahi biyyaa jedha. Qulqullummina wangeelli sin ajajne moo maal jechuu rifeensa qulqulluu jira ustaz. Heeraan nagaa si haa ta'u. Na baqachuu jira bara amata meeqaan isa beeka. Asitti hin beeka as jira. Mukuma jala kanaan waan ni jira dhaabbachaa oolu wallahi maal jettaniin poolisni qabee reebaatu malu guyyuu. Heeraan nagaa si haa ta'u. Ameensiifisa ta'u. Ayyaa dagaatti fufa. Mee al takka itti fuuftanii gaafii mammaa kana irraa kaastanii itti fuuftanii iddoo amman dubbise dhageessee Hiraan. Yaa qo'isatti dubbiste misa boontuun jalqaba gaafatti irraan ka'a. Isuma wal qabata waan ta'eef ijoolleen har'a dhalatteetiin hin jette cubbamtuu miti kan jedhu irratti caafata sii caqasee gaafii boontuuti sii galaa miti.
gaafi mesii irratti tiksii kenne. Eeyyo kanaafi daa'imni takka achirratti kan dubbatu akka mucoolee taatan malee mootummaa waaqayyoo hin dhaaltanii jedha. Mootummaa waaqayyoo kan dhaalu cubbamaadha moo qulqulloota? Nama cubbuu hin qabnetu dhaalaa siin ibsaan dhaggeeffadhu gagaafi. Eeywaa akkaan galatoom. Kanaafuu Yesuus Kiristoos akka mucoolee taatan malee jireenya bara hin dhaaltan gaafa jedhu. Qulqulloota taatan malee jireenya bara hin galtan jechuudhaami. Ilaamee gingilcha waan egarillee abbumuwaas illee gaaffii kanatti darbee kana gaafatu nan beekaa. Pilii sadaraa keessa yoo laggeeffanna ta'e dhaabadheen isinii deebisaa ani falmiif hin seenne. Hool gaaffii kaaseetuti gaafa isheen gaaffii gaafattu deebisuu dhiisee inni karaarra deemuutti kanaanan nan deebisa dhee seene. Falmiidhaaf hin seenne kitaabni qulqulluu waan inni barsiisu isiniin deebisa. Yoo isinii ta'e hin fudhattu yoo isinii hin taane hin dhiistu. Arrabni Yesuus kee akkasii. Ayyee anillee falmiidhaaf miti akka wal hubannu jechuudha. Heeraan anillee falmiidhaaf osoo hin taane amma fakkeenyaaf asitti gaafiitu gaafii ka'e kanaafi eeywaa akkas. Kanaafi Yesuus Kiristoos gaafa akka mucoolee taatan malee jireenya bara hin dhaaltan jechuun maal jechuudha si dhageeffadha. Kan kee osoo hin taane haa ta'u kan keessa sanuma wajjin wal qabataa kan boontuu irraan ka'a. Kama boontuuti rakkoon qabu. Boontuu maa deebisi? Maali gingilcha miyuutii qabadhu ka'a. Na jala dubbatti taanaan addaan hin kutaa yeroon fixuu qixxa kanatti dogoggora dubbattee. Ustaas Faaruq bakka carraa kenniif haa deebisu isuma boontuun gaafatte sana cubbuu daa'imni irra dhalatte cubbuu maalii qabdi kan jedhu sana haa deebisuuf dhiifama godhiif haasawu obboleessa. Hayyee. Roomee boqonnaa lamarraa ka'an yaadattu yoo ta'e roomee boqonnaa lamarraati waa'ee cubbuu dhaalaa fi cubbuu gochaatu jira. Cubbuu akki nu itti hamannu cubbuun karaa nama tokko biyya lafaatti galee karaa addaamisa jalqabaa. Karaa addaamisa lammaffaa immoo Kiristoosiin jechuudha. Dhala namaarraa ka'e kan jedhu amanna. Kanaafi boontuun kan isheen gaafatte yoo cubbuun karaa dhaalaa dhufa ta'e kutaa sana yeroo dubbiftan jechuudha. Jala taa'een dhaggeeffachaa ture. Yoo cubbuun karaa dhaalaa dhufa ta'e ergi akkas ta'e daa'imni har'a dhalattu attamitti cubbuu qabaatti jette. Kanaafi gooftaa Yesuusis kan inni Maatiyos irratti dubbate amma gingilchaan dubbiseera. Gochi karaa dhiigaa darbu nuyi cubbuu gosa lamatti qoonnee akka barsiisa macaafa qulqulluutti qoonneetu hubanna. Cubbuu gochaa fi cubbuu dhaalaa jennee hubanna. Cubbuun gochaa umurii irratti hundaa'a. Daa'imas ta'ii dhaladhu yeroo daa'ima taatee dhalattu hamaa gochuu fi hamaa fi gaarii gargar baaftee gaafa cubbuu hojjechuu eegaltu kaate cubbuun kee lakkaa'amuu ni eegala jechuudha. Kana Roomee boqonnaa 2 guutummaa isaa yoo dubbifne sirriitti lafa kaa'a. Kanaafi daa'imni yeroo dhalatti daa'imni musliimaas daa'imni kiristaanaas Afuu baleenyi dhiifama wajjin heeraan nagarsiisi meera lakkoofsa meeqarra jira boqonnaa 2. Gidduutti nan dhaabirra gaanatu sii kenna yeroon sii kenna. Dubbisuuf ila keessa dhaabuuf. Gidduutti na dhaabdataanaan dhiiseen bu'aa falmiif hin seenne siin jedheera. Dhumarratti gaaffiin waan an gaafadhu keessaa qixxa kana ragaa naa kenninaan jedhu. Kanaafi daa'imni gaafa dhalattu. Ni gabaabsaa deemne. Bakka si'a lammaffaan adeera dubbatteennaan dhiiseen bu'aa falmiif hin seenne waan ta'eef hojiin dhaqaa irra dhugaa sitti muuf yoo ta'e. Daa'imni gaafa dhalattu. Akkuma gooftaa Yesuus dubbate daa'imni cubbuu hin qabdu. Cubbuun dhaalaa karaa addaamiin nutti dhufa. Yeroo isheen waggaa 12 wal dabartee hamaas gaariis gargar baaftee cubbuu hojjechuutti kaatu garuu abboommii isa jennu seera isa kakuu moofaa keessatti kenname sana cabsuu eegalti. Isaa kaasee irratti lakkaa'ama jechuudha. Hamaaf tolaa gargar baaftee namni daa'imni micaanarra dhalattee homaayyuu hin beektu. Qorontoos isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 13 kaastee 16 yoo dubbifte waa'ee daa'imaa kileer godhee dubbata. Ammoo dubbisuu danda'a bumaas yoo Qorontoos isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 13 hanga 16. Akka macaafaatti cubbuun bakka lamatti qoodama isa jette sana ragaa akkamitti ilaaluu dandeenya? Sun guutuu macaafaati yoo ni obsi. Guutuu macaafaati sana keessa yeroo specifically no obsi jedhanii amma kallattii asiifachi nan qabini qoy. Asiifachi nan qabiniiti
nuyi akkaataa Ammatti barumsa kennu barsiisuu dhufte moo macaafa qulqulluu nutti himuu dhufte? deebii deebisuun dhufe yoo miyuutii qabate Yooni dhiifama guddaa gizee tokko miyuutii nu qabadhu maaliifi amma gaafii ani gaafadhellee hangi tokko naa deebisuu jira waan ta'eef callisaa gizee tokko dhiifama yaadaa qalbiirraa na hambisaa. Filii sadaraa keessan jara keenya bifuma haariidhaan walitti hin dubbannu yeroo dubbannu namni tokkoon soba yoo ta'e isumatu soba isaa of saaxila. Dhugaa dubbata yoo ta'e immoo ragaa isaa dhiyeeffata. Dirqama miti namni abbaan fudhateen fudhata abbaan jibbe immoo dhiisa. Kanaaf na jala dubbattanii waa faana keessa dubbiin harkaa balleessuudhaaf waan dubbatinaa piliis. Mee Qorontos isa duraa boqonnaa waa'ee daa'immaniif Phaawulos ergaa isaa keessatti kan inni barreesse boqonnaa 7 lakkoofsa 13 kaasee abbaan baafattan dubbisuu dandeessu yookaan isiniin dubbisa. Lakkoofsa 13 kaasee hanga 16tti. La ilaha illallah. Dubartiin amante. Kasumame? Masood. Middin. Sorry. Turn on this light. Okay. Dubartiin amante tokko abbaa manaa hin amanin yoo qabaatte. Yoo qabaatte innis haadha manaa isaa sana